Arrantana kophee kamuu namni irraa dubbachuudhaan dhufe kuni ni beektan jeeti yaada Hussein Tuubi. Hussein Tuub akkuma beekamu yeroo mara nu wajjillee walitti saahiba taane nu biritti argamaa ture. Wajji argamaa turre bakka hedduu waliin dhaabbachaa ture. Egaa akkasumas deebisii akka carraa ta'ee jireenyi gargar nama baasaa gargar adda baanee Caalaa fa'aa bira deemee ture. Caalaa fa'aa yeroo hedduu Dooktor Furmaatee fa'aa Jabaatee fa'aa jechuudha. Sagalee wajjillee taa'ee turre maddillee dhaabbataa turre jechuudha. Akkasuma Caalaa fa'aas niin gargaaraa yaada jiruun namni kun nama Oromooti. Namni kun nama Oromooti siiriidhaan hoggaa jaartiin isaa kana goote siiriidhaan dhamaafte ilmaan irraa fudhattee waan akkasaan irra yaadde ji'ee inni kun dhiphatee sammuu isaa keessatti maal sagalee bakka taa'ee maaliif sagalee taa'aa miti miilaan deemee dhaquudhaan qaba yaada jiruudhaan deemee bakka san dhaqe. Caalaa fa'aa bira. Viidiyoo inni Caalaa fa'aa hojii waraabaa tures harkaa turtan egaa walumaan harkaa turre. Caalaa fa'aa hojii viidiyoo fa'aa waraabaa ture jalqaba isaa fi mammee bakka san deemee wajji waraabaa turan. Achi as deebisii hidhabame. YouTuber irraa hidhabame mana sararaayis hidhabame. Erga viidiyoo san Caalaa fa'aa hojii deemee haga xiqqaa tokko wajji waraabee booda bakka tana bu'ee namni isa himin jiru. Maatii isatti hin deebine bakka sanii mul'anne viidiyoo san irraa mul'achaa hin jiru. Jarri sun Caalaa fa'aan jechuudha. Yookaan jaartiin Caalaa fa'aan akkana waan akkana nu biraa bahee takkaan nu qabee kana godhee takkaan immoo isa karaa kana kutee takka maatii isheetti hin deebi'ee kutee nagayaan galee hin galle hatta amma namni irraa dubbate hin jiru jechuudha nu bira. Haati hin dhagamne jechuudha. Kunoo haati mana isaa tana tateessu tana ilmaan guddifatti. Ilmaan kana akkuma beekamu biyya namaa tana keessatti ilmaan guddisuun akka jabaadha. Yoo abbaan manaa sibiila hin jiraanne yoo haati manaa qofti taatee ni ulfaataa beeka. Haadha manaatii fi abbaan manaatii. Akkasitti inni kun eega dhabame xiqqoo tutturee jira. Nam tokko irraas deebiin dubbanne inni kun nama yuutuuba nama Oromoodhaaf hedduu dhiphatu waan hedduu wajji dhiyaataa turreef ani hedduu dhiphata Oromoodhaaf. Maaliif waan inni isa beekuuf jecha. Namni kun nama yuutuuba qacalee amma lafaa ka'aa jiru jarri kuni inni kun eessa goree eessa dhabame siirii tanaan wayii dhabamsiifne jee nam tokkos namni miidiyaa kanarrattis namni yuutuuba isaa kan hordofee namni yuutuuba isaa kan hordofnes hin jiru maatii hedduudha qaba. Maatiin isaa tunilleen as deebi'anii warreen maatii isaa jiran kunilleen as deebi'anii Hussein Tuub eessa nurraa dhabame hojii tana eessatti dhiise eessa nurraa dhiise namni jee dubbate tokkolleen hin jiru. Warri silaa inni gargaarsa godheef sunu hin dubbanne warri maatii isaa dubbataa miti. Warri inni silaa gargaarsa deemee godheef sun maatii isaa galee hin galle hin dubbanne kunoo maatiin isaa tateessu tana hagammatti natti hin deebinee jechaa jirti. Egaa Caalaa fa'aa bira kute natti hin deebinee jechaa jirti. Beeku waan ishee egaa Caalaa fa'aa bira kute Caalaan sun fanas deebianii Hussein kun hedduu nu gargaare waan akkaataa nu godhe eessa kutee jee nam tokkollee namni si dubbatee i barbaannallee jee namni mala si dheellee hin jiru. Namuma tokko nagarre guyyaa gabbee ifisaati si beekute gaaduraanis nama hundaa dhaabbachuu jira waan ta'eef kan akkasumatti hin eege gaafa Dooktor Furmaatiin akkas taatellee gaafa jaarsisiisee ni dandeenye. Jawaatee saniifillee dhaabbachaa ture. Innillee hin behe ammallee Furmaateefillee akkasuma dhaabbachuu jira. Ammallee akkasuma jee ammas sananiin dhaabbadhaaf jee miree nama tokko akka duraan irraa eegalutti hin jiru duraanii nama hundaa dhaabbachuu jira waan dhaabuu danda'a. Hayyaa itti fufuu jee inti dhiise. Amma isumaa hoo bakka karaa dhaqeetuma gaazexaa duraanii wajjin jira miree jaartiin isaa ni xiyyeeffattii fi inni isaa xiyyeeffatuuf tana sodaadde duraan warra nama siirii kana lubbuun inni sodaatti waan taa'eef. Ilmaan guddifannaa yaa bootaa. Namni siirii hedduu sodaatamaan. Wanni biroo rakkoon qabdu bee yaa bootaa ilmaan guddifannaa biyya tana keessa ilma guddifachuun akka jabaadha. Obboleessi isaa hin jiru obboleessi kiyya hin jiru namni itti furmaafatu hin jiru jechuudha. Yoo gabbee dhabamees namni barbaadu hin jiru jechuudha. Firaa fi aaliin namni isa fardeessee deemee barbaadu. Kan amma isin hin ga'e isin dhuftee na gaafatan kanallee namni dhuftee na gaafate hin jiru jechuudha. Isaaniin akkana eega guyyaa isin bira kutee hin dhufne maal ta'e yennaan isaanillee hayyee dhufaa jiranii bakka waan inni imaltu yookiin kaan takka deemee fatti ni dhufa jiran. Ani nagarree eegasiillee deebi'ee gaan gaafadhee isaan kun dhufanii kana gaafatan ta'ee akkam ta'ee gurgurtaa. Siya laalaafisanii dhuma wanta jedhanii hojii isaanii ofirra jiran. Isaan iyyuu isaanii ofirra jiran. Hatta saayiba isaa maammee yeroo kana namoota hojii jiraniif isaan hundi tokko dhufee gaafatan jiru.
خلاص اجتماعي تاجي ايه سبدي قربان ما نورون غريتان تي غري لكن الناس ما زي تفدي ودين سايبه تر وسين في نول سايبه تر مكم ايه سقطي انجنني اجتماعي راجل خلاص ما كان غروين كبارين هنكم نتيجه الى خان كان دندوتني يجباده بقى تشيبوده كان دندوسني لي غده خاين دندوهم دانغي رب من حامل سجاد وامت غرجرا ان شاء الله دعاء تقول هذا هندا خيري إن شاء الله خير يعني مولتا إيه دعوة تابعود تخينيا نمن خوني نما ميدير تللي أولبه يادسا إبسطورا فمدورا إندن دينيا أكو بيكم وإلمو تنيون إيشتي منا خادة بلادي متيو إندن ديسو براك بوفو إلمو يو نمني سراك بملي إيشودا جيراني نفاتا بيجينا ما نخسرتي نمني أن لبوتي جان نباسي ملي أزدبني نحن أي ستي لبوسة ترى طبعا مين نيجي بدأت كلها هنجرو ورن شارن لسا ما تسافر اللي يرنلن وسين توب يروح هدو سكلي أمتا كان يفتح توري غرغارة توري ورا ركتيفي جي نمني قام أمتا اللي نمني بدأت كلها هنجرو إنه هني يروح هدو غرغارة يشوف لنا ما ورمو خنا بدي بدي نما ركتيف ركتا ما تيرا بتوي على هاga matti rakkinni guddaan nurra jiru eega inni achi as deebi'a jarri fiidiyoo isaanii akkuma harkaa jirra halkanii guyyaa fiidiyoon waan irra gaan arra asirra jirra arra asirra oolle arra waan akkanaa nu godhaa jirti arra waan akkanaa godhaa jirraan waan irra jechuudha waan uummanni siirii fi isa walirra hojjetan deemaa jirti. Nama ulaalu jira uummanni bal'aan isa harkaa jira waan isaan walirra hojjetan. Haga matti waa'ee Hussein namni as deebi'ee خارج أنا خطأ إنه خنوسين وأنا كان رابه دون مدي أبتي نمني جيل الهنجر. إفي ما نتيارة وأنا كان رجعني أرى وأنا كان نروح جتني أرى كان نقوته أرى سيري كان نقوته أرى أنت نوان قوتو زاني ديما جرتي. إني ما أزبي إيه بدي ما تساعديه نمت كفاية أما نابه أشوفه ده بينا فنون منما. يشوفه إلمو دايما تناديه هاري منا ديه منا خان كبوديه بيجي تنا ما تناقشتي خيرا منا جرا جولة قديسو جرا أكنوا بيتهم من أمني تنتظر بيه ما تساعد يسوي على نتاو وان في اللي وتات يوهان إشينا ما فكين يافي وري يشودا جارتين جالا سنفاني يوم جالا ما يرد بتو باتن جارتين جالا سنفانيس يوها واتقولني جرا تنتظر سي أكنا ونو واتقولي دماسة تكوانا كنا قونه جاينا من الرازي بيت بتسينجرو جارتين جالا نجم ديم درانيس جالان بري جالان جارسا وان قتلين كابتو إسا وري هذي مخنا عارتي أكوان إسان قول إسان لمن قال الدرور كجري إسان قال لما سيد سكولو فا جاني نمي وان إسان لمن جدت ويا دنسنيف إسان قال في الرافع أصبح دي من إسين نجم بدك أنا غيسا يا جل خير نكما قرطان في فيديون وان دبين سيري لاتون هدو تكلم سودا كيفتي أكما تجباتي وباتي قلتو سودا كيفتي خاوجا بهاتين بوبينا جا ما تيجي دبجو بافتة دبم سيفتي على جرتي يجورا ركينا قدوا خسير ركينا قدوا إنه خن يجورا حتى نمتقو نمشهر ديميل يجورا في سلطة نمني بيجينا ما خسيرة أكتر ساعات هي أو سايبة ساعات هي أو نمسد ليها ساعات أركي إنه خن بيرو أي شيء جي إسا إجابة يومتين خفلي أركوسي نمني في فرازم جبير خطة وقادا يوم أنا تشهر ريرات اللي hagam matti isi sanallee namni dhufee wanta na gaafate hin jiru warri miidiyaa kanallee namni dubbatallee hin jiru kunoo baatiif ho'iif deema eegachi jechuudha fiidiyoo san keessa dhabamuun tunoo maalirra dhabame eessa kutee kan jiru isaan sunis hin dubbanne daawwattootaaf hordoftoota keenya isinilleen gamanumaan sagalee sinuu tahaadhaa sheersheer wal biraan godhaadhaa fiidiyoo tana sheersheer godhaa wal biraan gahaadhaa nama hedduu bira akka geessu godhaadhaa namni hedduun arkee akka nuuf iyyaafatu isin jenna warreettan agartanii warreettan takka formaata gootan warreettan isa jaalattanilleen komantii nuuf barreessaadha du'aa illee maali du'aa illee barbaachisaadha bara namni ilmi namaa tokko amma fakkeenyaaf inni kun hamtuu namaa yaadatu jiru du'aa illee namaa godhan formaata bara daawwattootaaf hordofanii yoo du'aa illee nu gootan du'aa illee numatti dhaabbadha isin jenna waan birillee nu godhuu baattanii du'aa illee waan bareedaadha du'aan hedduu akka nama gargaartii beeka. Wanni barbaada gargaarsa du'aa uumaa sirrii tanallee taphachaa jiru dandeessu du'aa uumaa. Du'aa uumaa rabbiiti.
Nasiiriin barree jechuudha. Akkanumatti si lamaaf ta'u nasi gooti malee rabbi gaditti wanni waan akkasiin gootu. Garuu ammaaf waan si lamaaf ta'e qalbii tante si jijjiirtee si wallaalchiftee akka maraatti si jiraachisuu ni danda'an. Akkuma harkaa jirra bara waluu godhaa jiranii bara. Ifuma akka wal godhan akkuma inni haala namaan tana fiisaati yoo isin haasoo jettee naas yoo isin us jettee nuus. Dhuusa. Akka feete godhuu dandeessi. Akka feete gooti. Maaliif siiriin nama dhamaaste immoo garuu yoo si deebi'ee amma inni uffisa sinaan agare sheekha bira geessine dawaan siirii quraanuma rabbiitti qaraadhaan fayyee jechuudha. Isuma sana yoo nagariin akka hin goonane. Egaa daawwattoota hordoftoota keenya gamanumaa sheersheel godhaa wal biraan gaa namni isa ga'e koomantii jalatti illee namni iyyaafannoo du'aa illee nu godhaadha. Iyyaafannoo namni dhageessi illee nuuf barreessa isin jenna. Gamanumaan gaa ammarraa kaanee tarkaanfii furannaa deemna. Rabbiin nu haa gargaaru. Du'aa nu godhaadha isin illee hamma viidiyoo biraatiin furmaata tokko waan dhageenye isin deemuutti.